Viidiyoo teenya kanarraa keessatti kan ilaallu seerota jireenya sagal ni ilaalla. Seeronni jireenya sagalan kunniin jiruuf jireenya ilma namaa jijjiiruu kan danda'anii fi namoonni addunyaa kanarratti qabeenya gurguddaa qaban kanneen akka Bill Gates akkanumallee Mark Zuckerberg baay'een keessan ni beektanii hundeessaa Facebookiiti. Namoonni akkana kunniin galma gahuu kan ittiin danda'an seerota jireenyaa The Laws of Life ka jedhamu kanneen sagalan galma waan gahaniif jedha. Egaa odeeffannoo ragaa garagaraa kan ibsu jechuudha. Namni kamuu jijjiiramuu yoo barbaade isinis ta'ee namoonni naannawa keessanitti argaman hundi keessaniyyuu jijjiiramuu yoo barbaadan seerota kanneen sagalan hojiirra oolchaadha. Seeronni kunniin maalidha? Tokko tokkoon ni ilaalla. Namoonni baay'een jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu ni barbaadanii akkanumallee kwalitii isaanii dandeettii isaanii akkanumallee jiruuf jireenya maatii isaanii kan biyya isaanii akkanumallee sammuu isaanii jijjiiruu ni barbaadan. Garuu sababoonni ittiin jijjiiruu dhabaniif ni jira. Seerota kanneen sagalan kan jireenyaa kanneen hojiirra oolchitan taanaan wanti isin gonkumayyuu jiruuf jireenya keessan hin jijjiirreef hin jiru. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti seerota jiruuf jireenyaa yookaan immoo seerota jireenyaa keessan ittiin jijjiiruu dandeessan sagal isiniin dhaqqaba. Ani Mu'eedha chanaala kan koo Soofuma Raabirraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chanaalii kanaatti dhuftan YouTube chanaaliin kun YouTube chanaalii barnootaati kan teekinooloojiiti kan odeeffannooti kan hojii onlaayiniiti hojiiwwan garaagaraa kan irraa argachuu dandeessanidha. Kanaaf subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Viidiyoo har'aa keessatti immoo seerota jireenyaa sagal ni ilaalla. Jiruuf jireenya kan keessan jijjiiruu ni barbaaddanii? Ati ka dubartii, ati ka dhiiraa, ati ka dargaggeessaa, ati ka barataa, ati ka doktoraa, ati ka injiinaraa hundi keessanuu jijjiiruu barbaaddan taanaan viidiyoon tun isiniif hojjetamte. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa qophiin keenya guutumaan guutuutti kanarraa seerota jireenyaa sagal kan ilaalu ta'a. Seerota jireenyaa sagalan keessaa The Laws of Life ka jedhamu kana keessaa jechuudha. Tokkoffaa irratti kan argamu seerri jalqabaa amanamummaadha. Amanamummaa yeroo jennu namoonni baay'een xiqqeessaniitiin ilaalan. Amanamummaa jechuun namoota biratti amantummaa namoonni akka sirraa argatan yookaan immoo namoonni naannawa keetitti argaman akkasitti amanan taasisuu jechuudha. Soo gabaabinumatti amanamummaan dhugaa dubbachuu gaafata. Dhugaa erga dubbattee booda namoonni kan sin amanuu jalqaban naannawa keetitti namoota argaman namoota naannawa kan kee jiruuf jireenya kan kee wajjin adeemsiftu hunda biratti amantummaa argachuudhaaf dirqama wanti ati gochuu qabdu maalidha? Dhugaa dubbachuudha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee wanta tokko tolchuudhaaf jecha soba dubbatanii ergasii immoo soba isa dubbatan kanarraa dhugaa dhaban jechuudha. Dhugaa yoo dhabde immoo guutumaan guututti namoota biratti amantummaa argachuu hin dandeessu. Asirratti fakkeenya tokko isiniif haa kaasu. Hundeessaan Feesbuukiidha dhaabbata Feesbuukii amma anis isinis namoonni biliyoonaan lakkaa'aman Play Store irraa buufatanii itti fayyadamaatiin jiran Facebook kan hundeesse bara 2003 fi 2004 barataa Yuunivarsiitii Harvard Yuunivarsiitii kan ta'e egaa baay'een keessan ni beektanii Mark Zuckerberg egaa hundeessaa Facebookiiti. Yeroo jalqabaatiif Facebookii akkaataa ittiin hundeesse mee fakkeenya isiniif ta'aatii isiniif haa kaasu. Facebookii yeroo jalqabaatiif kan hundeesse Mark Zuckerbergidha. So yeroo jalqabaatiif Facebookii yeroo hundeessu hundeessaan Facebookii kana Harvard University keessatti barattoonni argaman erga akka waliif erganiif meeseejii akka waliif barreessan Facebookii irratti akkanumallee viidiyoowwan garaagaraa akka waliif erganiif sadarkaa yuunivarsiitii sanii qofatti keessatti kan hojjetamedha. Ergasii immoo bara 2006 qorannoon akka ibsutu jechuudha. Bara 2006 immoo dhaabbanni Facebook jedhamu kun kan Maarkii hundeesse kun jechuudha guutuu addunyaa irratti fudhatama waan argatee fi namoonni biliyoonaan lakkaa'aman waan jaalataniif har'a biizinasii guddaa addunyaa kanaa ta'e namoonni qarshii irratti hojjechaa jiran namoonni yaada isaanii bakka barbaadan ta'anii itti wal jijjiiraa jiran akkanumallee wanta barbaadan irratti hojjechuu danda'an ta'eetiin argameetiin jira. Har'a Feesbuukiin namoota biliyoonaan daawwatama namoota biliyoonaan itti fayyadama akkanumallee maallaqa tiriliyoonaan lakkaa'amutu invest irratti ta'aatiin jira. So kana kan ta'e maalidha? Namni kun yeroo jalqabaatiif Facebook yeroo hundeessu namoonni Harvard University keessatti argaman barattoonni sadarkaa san keessatti qofa argaman yaada akka ittiin wal jijjiiran jedheeti kan uume jechuudha. Ergasii immoo namoonni waan ittiin amananiif dhaabbata guddicha addunyaa kanaa ta'e har'a addunyaa kana guutuu tajaajilaa jira Facebookiin. So namni yoo sitti amane nama biratti amantummaa yoo qabaatte sadarkaa guddaa irra gahuu akka dandeessu asirraa ni hubattan jedheetiin jira. Egaa seerota jireenyaa keessaa tokko amanamummaadha. Seera lammaffaatti haa dabarra.
Seerri lammaffaadha itti gaafatamummaa jedha. Egaa itti gaafatamummaa maalidha yeroo jennu define goonee bal'isnee ilaaluu ni dandeenya viidiyoo keenya kanarraa keessatti. Itti gaafatamummaa yeroo jennu jecha dubbatu tokko keessatti jecha ati dubbattu kun namoota miidhuu ni danda'amu hin danda'u kan jedhu dursitee tilmaamtee madaalii irra keessee dubbachuu qabda. Yeroo baay'ee jechi namoonni tokko dubbatantu biyya guutuu miidhuu danda'a. Jecha namni tokko gocha namni tokko raawwatetu biyya guutuu miidhuu danda'a. Egaa Rwaandaa keessatti namoonni 800 guyyaa tokko keessatti kan ittiin dhuman jecha nama tokko dubbateedha. Seenaa keessatti qoradhaadha. Namni 800 kan lubbuu isaanii ittiin dhaban jecha sabummaa nam tokkochi dubbateedha. So kana seenaadhaan wal qabsiifnee yeroo ilaalu maalidha? Jechi nuti dubbannu, gochi wanti nuti hojjennu, hojii irratti ta'uu danda'a, wanti nu dubbannu ta'uu danda'a. Bakka kam keessattiyyuu wanti nu hojjennu hundumtiyyuu itti gaafatamummaa yoo fudhanneeti yoo kan hojjennu ta'e galma gahuudhaaf dhiyoo jirra. So seerota jireenyaa keessaa inni lammaffaa irratti argamu itti gaafatamummaadha. Obboleessa kiyya, obboleettii kiyya, wanti nuti dubbannu, wanti nuti hojjennu, wanti nuti bakka oolu kam keessattiyyuu hojjetaa mootummaa ta'uu dandeessa har'a yookaan immoo dhuunfaan hojjechuu dandeessa. Biyyoota adda addaa keessattis teessee hojjechuu dandeessa. Bakka kamiyyuu jiraadha. Wanta si fayyadu, wanta saba fayyadu, wanta nama fayyada jetteeti yaaddu tokko hundayyuu itti gaafatamummaadhaan boodarra maal argamsiisuu danda'a? Bu'aa akkamii argamsiisa yaadni an burqisiisu kun? Gochaan hojjedhu kun maal argamsiisuu danda'a jettee madaaltee egaa madaalii irra erga keessee booda wanta tokko raawwachuun dirqama jechuudha. So hojii hojjettu kam keessattiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuun murteessaadha. Seerota jireenyaa keessaa inni lammaffaa irratti argamu itti gaafatamummaadha. Itti gaafatamummaa yeroo hundayyuu fudhaa. Sadaffaa irratti kan ilaallu namoota kabajuudha. Seera jireenyaa keessaa sadaffaa irratti kan argamu namoota kabajuu. Yeroo salphisneeti ilaallu namoota kabajuu yeroo jennu egaa namootaaf kabaja kennu yeroo jennu waan xiqqoo fakkaata. Namoota naannoo keetiitti argamtu biratti kabaja namootaaf ni kennita yoo ta'e, ofii keetiis kabaja qabda yoo ta'e, namoonni salphamatti wanta ati hojjettu kam irrattiyyuu, wanta ati gootu kam irrattiyyuu si hordofu. Siifis kabaja qabu, atis isaaniif kabaja qabda taanaan deebisanii sis ni kabajan. Atis ni kabajamta, isaanis si kabajan. Argitee? So kanaafiyyuu namni galma gahuu qabu hundinuu ilaalaadha. Hojjetaa biiroo tokko keessa dhiqaatii kan mootummaas ta'uu danda'a kan dhuunfaa namoota tokko madaaluu dandeessan. Namni irra isin jaalatan nama akkamiiti? Nama yeroo isin biiroo san seentan wanta barbaadan gaafachuudhaaf deemuu dandeessanii nama ol ka'ee isin keessummeesse irra vaaliyuu kennitaniif moo nama taa'eetiin qooyina eegi asiin bu'i qooyi xiqqoo dhimma wayii qaba nama siin jedhu irra jaalatta. Kamiif irra kabajaa kennita? Kamiif irra vaaliyuu kennita? So kabaja namni qabu, namni kabaja namaaf qabu, ofiifis kabaja qaba, nama birattis kabaja qaba. So namni galma gaha jedhee itti yaadu nama kabajuun dirqama isaati. Yeroo ammaa kana biizinasni guddaan kan jiru seerota jireenyaa kanaan waan hin beekneef namoonni akkachaatiin kan jiran. Har'a ol kaatee nama abbaa qabeenyaa ta'e miiliyoonaan maallaqa qabu irraa qarshii guddaa ta'e tokko ni liqeeffadha jetteeti yoo yaadde seerota kanneen hin guutu yoo ta'e namni sun siif liqeessuu hin danda'u. Qarshii guddaa dhiisaatii qarshii 100 takkayyuu siif liqeessuu hin danda'u. Ati amanamummaa hin qabdu yoo ta'e, kabaja namaaf hin qabdu yoo ta'e, itti gaafatamummaa fudhachuu hin dandeettu yoo ta'e, gonkumayyuu seerota 9 amma isinitti himuudhaaf deemu kanneen hin guutu yoo ta'e, nama irraa wanti ati argattu tokkollee hin jiru. Yeroodhaaf sitti fakkaachuu danda'a karaan ati irratti argamtu yookaan daandiin ati irratti argamtu garuu si kuffisa. Seerri sadaffaadha. Egaa kabaja namaaf qabaachuudha. Seera afuraffaarra geenyeetiin jirra. Afuraffaarratti immoo itti fufiinsaan hojjechuudha. Egaa ati carraaqiin ati guyyaa guyyaadhaan taasiftutti egaa carraaqii ati guyyaa guyyaadhaan taasiftutti jiruuf jireenya kan kee jijjiiruu danda'a. Ati guyyaa har'aa kan carraaqii ati taasiftutti kan boruutiin ammas guyyoota dabalattee guyyaa guyyaadhaan ati taasiftutti galmaan si ga'a. Namni guyyaa tokko hojjeteetiin galma gahe tokkollee hin jiru. Carraaqii inni guyyaa guyyaa irraa taasisetu galmaa isa gahuu danda'a. So yeroo hundayyuu itti fufiinsaan nama carraaquu ta'uu qaba.
nama carraa barbaadu, nama hojii babal'ifachuu barbaadu, nama hojii barbaadatu, nama hojii uumu, nama sammuu isaa hojjechiisuu danda'u, nama yeroo ammaa kana teeknooloojii ammaa kana wajjin deemuu danda'u, nama yeroo ammaa kana infoormeeshina gabaabaas ta'e dheeraa odeeffannoo garaagaraa fudhachuudhaan abuuruudhaan nama gara hojiitti hiiku wanta haarawaa uumuu danda'u ta'uu qabda. Yeroon har'a teeknooloojiidha. AI'n yookaan immoo artificial intelligence'n addunyaa kana to'achuudhaaf deemaatiin jira. Hojiiwwan 40 ol ta'an AI'n ammaan booda ni badu jedhamanii yaadaman hojii 40tu jira. Kan kanaan dura ilmi namaa irratti hojjechaatiin ture. Hojiiwwan kunniin amma AI'dhaan yookaan immoo artificial intelligence'dhaan bakka bu'aniitiin ammaan booda namoonni bakka kanarratti hojjetan hojii dhabdummaadhaan jiraachuu danda'an jedhameetiin yaadamaatiin jira. Yeroo itti aanutti waa'ee artificial intelligence irratti yeroo adda addaa viidiyoo garaagaraa isiniif galakkisaatiin jira. Hojiiwwan artificial intelligence'n ilma namaa irraa fudhataatiin jiran 40 kunniin maalidha kan jedhu isiniin dhaqqaba. Garuu asirratti wanti isin beekuu qabdan yeroo hundayyuu teeknooloojii wajjin yeroo wajjin yaarraa guyyatti carraaqqii ati of jijjiiruudhaaf sammuu kee jijjiiruudhaaf jiruuf jireenya kan kee jijjiiruudhaaf taasiftu murteessaadha. Jiruu kan kee jijjiiruudhaaf seerota jireenyaa keessaa inni afuraffaarratti argamu itti fufiinsaan hojjechuu yookaan immoo carraaqqachuudha. Hojiirra oolcha obboleessa kiyya. Seerri shanaffaarra geenneetiin jirra. Seerri shanaffaadha of to'achuu jedha. Yeroo hundayyuu fedhii kan kee, miira kan kee, gocha kan kee to'achuu qabda. Of jalatti miirri kan kee yookaan immoo fedhiin kan kee si bulchuu hin qabu. Sittu miira kan kee yookaan immoo fedhii kan kee bulchuu qaba. Of to'achuu qabda. To'annoo jala of oolchuu qabda. Jiruuf jireenya kan koo ni jijjiira. Ani jijjiiramuu qaba. Maatii koos, biyya koos, ofii koos of jijjiiruu qaba yeroo jettu. So kanaafiyyuu yeroo hundayyuu miira kan keessan to'achuu qabdan. Namni si aarsuu danda'a. Gochi namootaa si aarsuu danda'a. Haalli namootaa si aarsuu danda'a. Namoonni yeroo si miidhan fakkeenyaaf namni jaalala keessa jiru tokko jaalalleen ati jaalattu yookaan immoo jaalalleen ati jaalattu akka lubbuu keetti si miidhuu danda'a. Yeroo kana miira keessa seenteetiin mucayyoo kana yookaan immoo mucaa kana nan ajjeesa. Namni jetteetii yeroo yaaddu miira kan keettu si to'atee jechuudha. Asirratti ilaalaa. Garuu obsa yoo qabaatte immoo chaalenjii jaalala keessatti si quunname kana bira dabartee ergasii immoo chaalenjii biraatiif of qopheessita. Obboleettiitiin obboleessa kiyya jireenyi yeroo kamiyyuu itti fufa. Garuu immoo kan itti fufsiisuu danda'u siidha. Gabaabsuus kan danda'u siidha. Seenaa takka si haa kaasu asirratti. Ijoollee lamatu jira wal jaalata hedduu tokko isaan lamaaniyyuu. Inni dhiiraatii fi inni durbaa jechuudha. Jaalala keessa osoo jiranii miiraan haasanii yeroo hundayyuu wajjin haasanii adeemsa keessa immoo waliif bilbili isaan waliif bilbilan miirri isaan waliif qaban fedhiin isaan waliif qaban sababa hojiitiin irraa kan ka'e hir'achaa deeme. Ergasii immoo inni mucaadha ni aare dhiira waan ta'eef yeroo hunda isheen maaliif bilbila irraa hin kaafne yeroo hunda isheen maaliif nan keessummeessine kan jedhu sammuu isaa keessatti uumame. Ergasii immoo waldhabbiin isaan gidduutti uumame. Ergasii immoo isaan lamaaniyyuu adda bayan. Dhumarratti inni waan aareef immoo ishee qabeetiin tumee yookaan immoo dha'ee miidhe. Ergasii immoo inni gara mana seeraatti deeme. Hidhaan irratti murteeffame. Ilaalaadhamee gocha kana. Wanti nama isiniif kaase kun seenaa riyaaliitiidha. Naannawa kan kootti ta'edha kan isiniif ibsaatiin jiru. Kana maaliif isiniif ibsee isiniif fakkaate? Namni kun har'a kaleessa miira isaa to'ateetiin tasgabbaa'eetiin wanta san osoo kan dabarsu ta'e har'a mana hidhaa seenee yookaan itti murtaa'ee yeroo isaa hin qisaasisu ture maatii isaas hin rakkisu ture mucayyoo kanaanis addaan ba'uudhaaf carraa hin uumu ta'e. Maaliif namni yoo wal lole har'a yoo walitti muufate walitti deebuu danda'a walitti araaramuu danda'a jaalalli dhugaadhaa yoo jiraate. Garuu miira keessa seene waan ta'eef sadarkaa kana ga'uu danda'e. Kanaafiyyuu yeroo hundayyuu jiruuf jireenya keessan keessatti miira keessan to'achuu qabdan, fedhii keessan to'achuu qabdan, gocha keessan to'achuu qabdan. Kun isa shanaffaarratti kan argamudha. Ja'affaarra geenneetiin jirra. Ja'affaan immoo nama guddina ta'e. Nama guddina barbaadu ta'e yeroo hundayyuu ati guyyaa irraa guyyatti of jijjiiruu qabda. Guyyaa irraa guyyatti barachuu qabda. Guyyaa irraa guyyatti sammuu kan kee cheenji gochuu qabda. Yeroo faana teeknooloojii faana jiruuf jireenya haala jiruuf jireenyaa faana deemuu qabda. Kanaaf immoo maalidha? Guddina nama barbaadu ta'uu qabda. Namni guddina barbaadu nama akkamitti seete obboleessa kiyya obboleetti kiyya nama akkamitti isin fakkaata nama guddinni barbaadu namni guddina barbaadu guyyaa irraa guyyatti gochi inni hojjetu hundumtiniyyuu jijjiirama irratti hojjeta of jijjiiruudhaaf hojjeta ni barata
koorsiiwwan adda addaa online irratti kennaman jirani. Barnoonni adda addaa firii kan ta'e online koorsii adda addaatu jira. Isaan kanarra seenee ni barata. Akkanumallee qaamaan qarshii isaa baasee kaffaleetiin of jijjiiruudhaaf ni barata. Namni keenya baay'een yeroo ammaa kana guddinaaf xiyyeeffatee kan hojjetu hin jiru. Hojii online yeroo baay'ee ni barsiisa. Hojii online kanarratti namoonni success ta'aniitiin hojjetan namoota muraasaadha. Garuu namoonni baay'een isaanii sistema online kana sistema hojii online kana hin beekan waan ta'eef hin jijjiiraman. Namoota online irratti jijjiiraman baay'ee kumaataman yoo isiniif ibse namoonni kunniin jijjiiramuu kan danda'an guddina waan argisiisaniif. Kaleessa viidiyoo isaa waggaa tokko yookaan waggaa lamaan dura hojjetan ilaaltee viidiyoo isaan har'a waraabanii siif gallakkisa yoo ilaalte garaagarummaa qaba. Kaleessa viidiyoon inni dubbatu gochi inni ittiin dubbatu haalli inni ittiin dubbatu haalli itti kontentii isaa ittiin dhiyeessu hedduu tokko fokkisaa ture. Har'a immoo yeroo irraa yerootti jijjiiraatiin dhufeetiin jira. Viidiyoo editingiin as keessatti argama. Viidiyoo edit yeroo godhu kanaan dura bareechee editing godhu har'a bareechee edit gochuu danda'eetiin jira. Kontentiin inni yeroo jalqabaatiif gallakkisee fi kanarraa inni hojjechaa jiru garaagarummaa guddaa qaba. Kwaalitiin nama sanii yeroo hundayyuu eda'aa deema. So kanaafiyyuu namni of jijjiiruu barbaadu guyyaa guyyaadhaan sammuu isaa jijjiiruun dirqama. Torbaffaan immoo waan qabdu hundayyuu galateeffadhu. Namni waan qabu hin galateeffanne waan argatu galateeffachuu hin danda'u. Asirratti waa tokko beekuu qabdan. Galateeffannaa yookaan immoo waa galateeffachuu jechuun fayyaa qabduuf rabbii kan kee galateeffadhu. Qabeenya sii kenneef rabbii kan kee galateeffadhu. Beekumsa sii kenneef rabbii kan kee galateeffadhu. Qaama guutuu sii kenneef rabbii kan kee galateeffadhu. Yeroo baay'ee namoonni yeroo adda addaa gochi kaasan maalidha? Namni fayyaa ofii yookaan immoo faayidaan fayyaa qabdu gaafa hospitaala seene yookaan mana yaalaa dhaqe beekaa jedhan. Jechuun kun sirriidha. Fayyaan vaaliyuu hangam akka qabdu namni baay'een hin beeku. Nama fayyaa dhabetu beeka. So kanaafiyyuu yeroo hundayyuu rabbii kan kee galateeffadhu. Rabbii keetti irkadhu. Rabbii kan kee taasifadhu. Atis jabaadhu. Galateeffadhu. Namoota naannawa keetitti argamu. Waaqa kan kee rabbii kan kee kaasi uume galateeffadhu. Namoota kanneen galateeffatta taanaan galma geessa yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf nama rabbii kan kee galateeffachuun namas galateeffachuun wantoota ati qabdu hunda kan sii kenne rabbii kan kee galateeffachuun murteessaadha. Yeroo hundayyuu nama of jijjiiruu barbaadu, nama galma gahuu barbaadu, nama jiruuf jireenya ofii jijjiiruu barbaadu ta'uu yoo barbaadde guutumaan guututti galateeffachuu qabda rabbii kan kee. Galateeffachuu qabda yeroo hundayyuu rabbii si uume. Kanaafiyyuu torbaffaa irratti isa kanaadha. Saddeettaffaa irra kenneetiin jirra. Viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Yaada yoo qabaattan koomanta irratti. Akkanumallee viidiyoowwan akkana babbareedoon mimmiidhagoon akka isiniif hojjetamu yoo barbaaddan yaada keessan koomantii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaadha. Ammas saddeettaffaa irra geenyeetiin jirra. Saddeettaffaa obsa qabaachuudha. Egaa wantoonni gaariin galma gahuu yoo barbaadde, jijjiiramuu yoo barbaadde, namni jijjiiramuu barbaadu, namni galma gahuu barbaadu obsa gaafatti. Wanta gaarii argachuudhaaf obsa qabaachuu qabda. Har'a ol kaatee aan abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a, miiliyoonara ta'uu danda'a yoo jette hin dandeessu. Garuu obsaan itti gahuu dandeessa. Namni har'a makiinaa hin qabne makiinaa bitachuu qaba yoo jedhe har'a maallaqni inni qabu hin gahu yoo ta'e beenyaan inni qabu boru bitachuu danda'a jedheetiin obsuu qaba. Obsaan hojjechuu qaba. Obsaan aannan goromsaa dhugan jedha Oromoon yeroo mammaaku. Obsa qabaachuun murteessaadha. Fakkeenyaaf yaada tokko isiniif haa kaasu. Namoonni keenya naannoo ani itti argamu kanarra keessatti argaman baay'een isaanii jiruuf jireenya isaanii yeroo rakkinni itti ta'e dhiphina itti ta'e yeroo hundayyuu ofii isaanis naannawa isaanis ni jibbu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo hundayyuu hiyyummaan nu fixxe. Yeroo hundayyuu rakkoon nu fixxe. Yeroo hundayyuu hojii dhabnu. Yeroo hundayyuu rakkanne kan jedhu bichatti baay'ata yeroo ammaa kana. Garuu immoo obsa qabaatee hojjeteetiin akka wantoota seerota jalqaba irratti isiniif ibsasaniin hojii irra oolcheetiin namni success ta'e hin jiru. Mee tokko kan keessan saglaffaas itti isinii guutaa. Saglan kana keessaa seerota amma jiruuf jireenyaa yookaan immoo seerota jireenyaa saglan kana keessaa ati meeqa guutta? Yaada kee koomantii jalatti naaf barreessi. Garuu asirratti wanti qabaachuu qabdan obsa qabaachuun murteessaadha. Fakkeenyaaf nama tokkoon wal loltanii jirtan haa jennu walitti buutaniitiin jirtan. Aarteetiin jirtaa, obsa dhabdeetiin jirtaa, miira kan kee to'achuu hin dandeenye, obsa dhabuu irraa kan ka'e mucaa kana dhooytee yookaan miitee rakkoo irraan geesse haa ta'u haa jedhu. Ergasii immoo laal waan ati miite tokkoffaa nama san miiteetiin jirta. Lammaffaa immoo seeraanis ni barbaadamta. Sadaffaa immoo mucaa san yaalchisuudhaaf beenyaan ati baaftu xiqqaa miti. Garuu yeroo san miira kan kee qaqqabattee obsitee wanta si keessaa iyyuu san
gootummaas ta'uu danda'a lugnummaa wanta fedhe haa ta'u qaqqabdeetiin yoo bira dabarte wanta san gaafa bira dabarte galma gahuu dandeessa obboleessa kiyya obboleettii tiyya xiqqaan guddaan gurraacha diimaan qal'aa furdaa osoo hin jedhin obsa qabaadhaan yeroo baay'ee beektota Oromoo hayyoota kan jedhan kanneen biratti rakkoodhaan argu guddaan isa kanadha jecha waliin jedhaniif obsa hin qaban gocha hojjetan kam keessattiyyuu obsa hin qaban obsa qabaachuun galmaan nama gaha seerota jireenyaa keessaa 8ffaan isa kanaafi isa 9ffaa fi isa xumuraarra geenyeetiin jirra. Gaarummaa hojjechuudha 9ffaan waan gaarii hojjechuu fakkeenya isiniif haa ibsu mana amantii tokko jabaattee namootas qindeessitee ijaarsiftee yeroo galmaan geette gammachuu sitti dhagamu argitee beektaa akkanumallee gaarummaan ati hojjette sun nama akkanaatti nama gaariidha nama bareeda nama biyyaaf yaadu nama maatii isaatiif yaadu nama amantii isaatiif yaadu siin jedha namni ergasii immoo rabbiinis irra siif qaba laal ragaa namni sii bahu kanaadha kan karaa kan kee sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabu kan sitti agarsiisu soo kanarra irratti maal si ibsuu barbaadeeti yeroo hundayyuu wantoota gaarii hojjedhu namoota naannawa keetitti argamu namoota dadhabaa harka qalleeyyii ta'an qarqaari waan qabdurraa qarqaari waan qabdurraa yeroo hundayyuu uf duubatti hin jedhin ammaaliif isin jedha isiniif fakkaate namoota sadarkaa kanaan jijjiiraman namoota haala kanarra dhufaniitiin jijjiiraman baay'ee naannawa kan kootitti waan argeef kanaaf yeroo hundayyuu gaarii hojjechuun jiruuf jireenya kan kee jijjiiruudhaaf isa jalqabaati wantoota gaarii naannawa keessanitti argamu hojjedhaa hojii keessan kan hojjettan kan dhuunfaa keessanii ta'uu danda'a kan mootummaa ta'uu danda'a miti mootummaa ta'uu danda'a bakka kamiyyuu itti gaafatamummaadhaan waan gaarii hojjedhaa gaarummaadhaan hojjedhaa yeroo qarqaartanis gaarummaadhaan waa qarqaaraadha so viidiyoo har'aa keessatti seerota jireenyaa 9 isinii dhaqqabeetiin jira seeronni jireenyaa kunniin kan qorannoodhaan akkanumallee namoonni adda addaa ittiin jijjiiraman jiruuf jireenya isaanii ittiin jijjiiramanidha kan isiniin dhaqqabe lafaa ka'ee kan qopheessee miti qorannoo adda addaa taasiseeti soo kanaaf irraa fayyadaman egaa ergaa kan koo kanarraatti kanarraa asirra xumuree jira yaada qabdan koomantii alatti naaf barreessaa seerota kanneen keessaa meeqa guuta jettee yaadda yaada kee koomantii yaala naaf kaa'i yeroo itti aanu viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaa hannaa turaa isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarottatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaa hannaa jiraadha.